Magaalaa Adaamaatti kutaaleen magaalotaa Boolee Dambalaa fi Bokkuu Shananii badhaadhina maatii milkeessuuf manneen lukkuu 2000 intarpiraayizoota 2000 dabarsanii kennan. Haasawaa baniinsaa kan taasisan itti gaafatamaa waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Abdulqaadir Xayyibuu xiyyeeffannoon keenya inni guddaan badhaadhina maatii milkeessuudha. Kana dhugoomsuuf immoo bara kana akka magaalaa keenyaatti hojii dhabdoota 94,000 ol ta'aniif kontoraataa fi dhaabbiitiin carraan hojii uumameeraaf jechuun guyyaa har'aa kanas manneen lukkuu 2000 lukkuulee 12,000 intarpiraayizoota 2,000 kennuun walumaa galatti namoota 10,000 dhaabbiidhaan hojiitti galchineerra. Kunis immoo xiyyeeffannoo hooggansi sadarkaa olaanaa taasisee fi hirmaannaa hawaasa keenyaatiini jedhan. Xiyyeeffannoo hojii keenyaa inni guddaan badhaadhina maatii mirkaneessuudha. Karoorri bara kanaa wal hubannoo qindoomina mootummaa fi hawaasa magaalaa Adaamaatiin karoora xiiqii jennee sadarkaa hundatti eega walii gallee booda karoorfannee carraa hojii uumuuf xiyyeeffannaan hojiitti kan galle humna namaa 55,000 hojiitti galchina jenneeti. Haa ta'u malee qindoomina hooggansaa hawaasa fi carraa barbaaddota magaalaa keenyatiin waliin goonen nama 94,524 karoora keenya waggaarraa parsantii 163 raawwannee jirra. Itti aantuun biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa aadde Magartuu Mahmad dinagdee biyyaa guddisuuf misoomni itti fufiinsa qabu akka jiraatuuf hojiin bal'aa hojjetamaa jiraachuu ibsuun karoora ijoo mootummaan naannoo Oromiyaa qabatee jiru keessaa tokko badhaadhina maatii milkeessuudha. Karoora kana galmaan ga'uu keessatti immoo magaalaan Adaamaa fakkeenyummaa guddaa qabdi. Kanaafuu maatiin guyyaa har'aasitti argamtanii kennaa kana fudhattan haala kamiinan hojii kana galmaan ga'uu danda'a kan jedhu ilaaltanii of kennuudhaan hojiitti seenuu qabdu jechuun dhaamaniiru. Akka biyyatti sochiin gama hundaatiin gaggeeffamu misooma biyyaa jijjiiruu bu'uurarraa dinagdee itti fufiinsa qabu fiduudhaaf hojiiwwan bal'aatu hojjetamaa jira. Jijjiirama uummataa bu'uura qabu jijjiirama bu'u qabeessa ta'e fiduudhaaf badhaadhina maatii mirkaneessuuf karoora mataa ofii qabatee mootummaan naannoo Oromiyaa galmoota ijoo 12 qabatee kan hojjechaa jiru ta'uu isaati. Galmoota ijoo kana keessaa galmi bu'uuraan qabame badhaadhina maatii fiduu wabii nyaataa mirkaneessuu kan jedhudha. Galma wabii nyaataa mirkaneessuu kana dachaadhaan yeroo lama kan qabate ta'uu isaati kanan kaasuu barbaadu jechuudha. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti sadarkaa magaalattis sadarkaa baadiyyaattis wabii nyaataa mirkaneessuun galma keenya ijoodha jedhee kan qabate ta'uu isaati jechuudha. Kana waa malee miti jechuudha. Yeroo lama irra deebi'ee wabii nyaataa mirkaneessuu jedhee kan qabate. Sababiin isaa of danda'anii jiraachuun hirkattummaa jalaa bahuun birmadummaa biyyaati waan ta'eef wabii nyaataa mirkaneessuun galma keenya isa ijoo yeroo lama itti deebinee qabannu ta'uu isaa beekuu qabna jechuudha. Isa kana milkeessuuf mootummaan naannoo Oromiyaa inisheetivii garaagaraa bocee milkaa'ina isaatiif karoora badhaadhinaa galma barbaadameen gahuudhaaf kan hojjetaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Ayiluu Jaldee imalli badhaadhinaa milkaa'uu kan danda'u harki keenya yoo hojjetedha. Kana gochuuf immoo yaada keenya yoo qindeessinedha jechuun karoora nuti baafannee hojiitti seenne qajeeltoo hojii keenyaa ta'ee nu gargaareera. Milkaa'ina hojii keenyaas nuuf akeekeera jedhanii milkaa'inoota akka magaalaa keenyaatti argamaniif hirmaannaa hunda galeessa hawaasni keenya taasise olaanaadha jechuun himaniiru. Imalli badhaadhinaa milkaa'uu hin danda'u harki keenya yoo socho'e sammuun keenya hojjeta qabeenya qabnu walitti gurmeessine humna qabnu walitti gurmeessine yaada qabnu walitti gurmeessineedha. Idaamni kana yaadama idaamuu bitannee yaadamichaan utumamoo dandeenyedha. Yaadamni idaamuu furtuu jiruuf jireenya ilma namaati. Kabajamoo Dr. Abiy Ahmad gumaachi olaanaan biyya keenyaaf ummata Oromoof ummata Itoophiyaaf gumaachan keessaa tokko yaadama idaamuuti. Kitaabni yaadama idaamuu waan hunda akka laallu irra deddeebinee akka dubbifnees karooratti akka jijjiiru karoora immoo irra caalaa guddisaa akka deemu kaleessa sar'as borus yaadaa akka deemu ga'ee dhaloonni ammaa qabu akkamitti ba'uu akka dandeenyu qabeenya akkamitti akka baay'isnu ilaalama hunda galeessa akkamitti qabaachuu akka qabnu
ifaan barreessanii jiru. Karoorri imaammata hojiiwwan fi qajeeltoo hojii keenya guyyaa guyyaa ta'ee nu tajaajilaa jira jechuudha. Guyyaa har'aas karoora keenya imala badhaadhinaa mootummaan naannoo Oromiyaa baase milkeessuuf akka bulchiinsa magaalaa Adaamaatti hojjechaa kan jirru agarsiiftuu isa tokkodha. Karoora inisheetifii bara kanaa milkeessuuf tooftaa sadiin hojjechaa jira. Tooftaan inni tokkoffaan humna waloo qindeessuudhaan. Hojiin guyyaa har'aa argitan humni waloo qindaa'e qabeenyota walitti qindeessuudhaan ummanni waan qabuun, abbaan qabeenyaa waan qabuun, daldalaa waan qabuun warra harka qalleeyyii ta'aniif deeggarsa kan taasisedha. Kanaaf tooftaan inni tokkoffaan humna waloo qindeessuudhaan. Tooftaan inni lammaffaan karoora keenya milkeessaa turre badhaadhina maatiiti. Imalli badhaadhinaa milkaa'uu danda'u maatii yoo socho'uu danda'e qofaadha. Kanarraa ka'uudhaan karoorri guyyaa har'aa maatii sochoosuuf humna waloo sochoosuudhaan hojii hojjetamedha. Humni misoomaa inni sadaffaan karoora milkeessuuf itti fayyadamaa turre humna mootummaati. Hawaasni manni lukkuu isaaniif kenname tokko tokkos deeggarsa isaaniif taasifame kanatti hedduu kan gammadan ta'uu ibsuun qaama deeggarsa isaaniif taasise galateeffataniiru. Kun har'umaanuu nu quubseera. Ijumaanuu arguunuu waan gaariidha. Har'umaan argine waan gaarii irra geenyu abdii qabna kanarra. Baay'ee itti gammannee jirra. Mootummaan hanga kana nu faana gadi bu'ee badhaadhina kana hundeessuuf uummata duukaa bu'ee toyyuu mana isaatti namni kamiyyuu akka gabaarraa hin bitan mana ofiitti akka oomishummaan isaanii dabaluuf hojii boonsaa hojjetee jira. Mootummaan akkuma argitan anis har'a lukkuu kana argadhee itti fayyadamummaa maatii koo bulchuuf iddoo kanatti argame jechuudha.